isni defeatanjo. Namoni hedduun grammar kan barsiisuu fi karaa inboxii na quunnamaa turaniiru. Maallee kunoo grammar qabadhee isni defeetanjo. Chaanaalii kiyyaa subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Akkuma isin asitti argaa jirtanii har'a waa'ee teensii barannaa. Teensiin Ingiliffa keessatti baay'ee barbaachisaa fi ijoodha. Teensi jechuun maal jechuudha? Waliin barannaa. Teensiin bakka meeqatti qoodama? Faayidaan isaanii maali? Yoom fayyadamna? Eessatti fayyadamna kan jedhu hunda isaayyuu waliin barannaa. So tense jechuun maal jechuudha? It comes from Latin word timpas, which means time. So generally tense tells us the time of the action. So tense jechuun gabaabumatti hennaa isatti jennu afaan Oromootiin yookiis immoo yeroo jechuu dandeenya. Tense jechuun jecha timpas kan jedhurraa dhufee akkas jechuun immoo yeroo jechuudha. So generally walumaa galatti tensiin yeroo waan tokkoon itti ibsuu fi jennee darbuu dandeenya. Egaa tensiin bakka meeqatti qoodama? In English grammar there are 3 main kinds of tenses and each tense are divided into 4 categories. Grammar Ingiliffaa keessatti tensiin warreen main yookiin basic ta'anii sadiitu jiru. Isaanis simple present tense, past tense fi future tense kan jennudha. Tokkoon isaanii immoo toopikii afur jalaa qabu. Walumaa galatti teensii 12tu jira jechuudha. Egaa 12 keessaa tokko kan ta'e jalqabaa kan ta'e har'a waa'ee simple present tense barannaa jechuudha. What is simple present tense? Let us see the definition. Simple present tense jechuun maal jechuudha? Simple present tense is used when a verb refers to the present time. It is said to be in the present tense. Simple present tense jechuun gocha amma kana ta'aa jiru jechuudha. Simple present tense yeroo ibsuu fi ni fayyadamna. Akkasumas immoo wanta amma ta'aa jiruu fi ganaa gara fuulduraatti wanta ta'uu haasa'uufis ni fayyada jechuudha. So amma egaa structure isaanii waliin ilaalla. Structure of simple present tense: subject plus verb 1 plus object. Subject jechuun asitti dura of action dha. Dhimma tokko keessatti kan gocha raawwatu jechuudha. Nama ta'uu danda'a, waan tokko ta'uu danda'a, dhiira ta'uu danda'a, dubara ta'uu danda'a. As keessatti subject jechuun dhimma tokko keessatti kan gocha raawwatudha. Verb immoo action sanatti jennudha jechuudha. Gocha sanatti jennudha jechuudha. Object immoo receiver of action kan gochi irratti raawwatamu jechuudha. So example fudhannee waliin ilaalla. As keessatti Tola speaks English. Tolaani Ingiliffa dubbata. Tolaan jedhu kuni subjectidha. Speaks inni jedhu kun immoo verbidha. English inni jedhu kun immoo objectidha jechuudha. Example inni lamaffaani Bona teaches Afaan Oromo. Bonaani Afaan Oromo barsiisa. Bona teaches Afaan Oromo. As keessatti Bona inni jedhu subjectidha. Teach inni jedhu immoo verbidha. Afaan Oromoo inni jedhu kun immoo objectidha jechuudha. So gamma faayidaa isaan qaban ilaalla. Faayidaa simple present tense ilaalla. Formi isaanii ilaalla. Rule isaanii ilaalla. So na waliin tura. Faayidaa isaan qaban keessaa inni jalqabaani to express habitual action. To express habitual action. Akka jechuun gocha amala ta'e tokko ibsuuf. Fakkeenyaaf she goes to church every day. She goes to church every day. Akka jechuun isheen yeroo hundumaa gara waldaa deemti jedha. So every day isheen jettu kuni habitual action ibsaa jechuudha. Every day inni jedhu habitual action ibsaa jechuudha. Helen washes her face twice a day. Helen fuula ishee guyyaatti lama dhiqatti. So Helen fuula ishee kan ishee guyyaatti lama dhiqattu amala ta'eera. So habitual action ibsaa jechuudha. Simple present tense keessatti immoo habitual action adverbs of frequency kanneen ta'anii like always, every week, every month, every year kanneen ta'ani kuni habitual action ibsu jechuudha simple present tense keessatti. Faayidaa isaanii keessaa inni lammaffaani to express universal truths, which means that what was true in the past, it is true now and it will be
one dema. Example is the mean exam begins Monday afternoon. Or Monday meeting so simple present tense to express habitual action genera, to express universal truth genera. Any to express future plans genera. Any upper fund to express scientific facts. Scientists totally ugome wanta kamila koitsu. Taking up water consists of hydrogen and oxygen. Water consists of hydrogen and oxygen. Bishani hydrogen if oxygen ralfi. Kuni scientists totally ugome wanta kamila jitu. Any shanafani to express ability. Kazichirmo danditi ipsuf. To express ability. Ini Jafar Faida Sanike Sani Jafani to express speakers' opinions. Akazishimo Yadif Suf. Taking examples, I think he is a very good teacher. Akayaditi inni Barsisa Garida. Yadif Sarah Turaskesat. Little to express conditionally if close. If you don't hurry up, you will be late. If she comes, call me please, Nawami Mano. So, funny to introduce practitioners. If Meron says, I have a new friend. Meron akanajati ani hidiya haran kaba. So, Gawal Magana, please, Faida Sani Lala Chura. Faida Sani is a Salgafat Tifumina. Faida Sani Kesa in Salgafan in exclamatory sentences. Accusatory Himaraj Fano Keset. Kenya preserve the bus stops them. Dubasi Tobasi Abachara, so Kesatiga. Simple present tense ni exclamatory sentence yoki himaraj fano ke satisi fayada true. Example is anike sa ina mufan look how Ali sings. Ila halina kan tifarfa dujar. Ila halina kan tifarfa. Ini kam brani fayda anike sa ni kunna fan with state verbs. State verbs kanu tijanu nam continuous warathane ya true. I remember your name. But I remembering your name. I remember your name. Ini kamrandu, do you see that snake? Ilani, professor argite. So sing in journals. See and do you see that snake? So kanafi ani warna continuous in kani kani jare future. Kamran, I don't understand what you are saying. One of the charges to naf galanju. So I don't understand the region. I don't understand region. So kesati kami ki bebu kamu state verb bisi wari kani verb wara ing form of rangamela jud. So kana ranka fakenya kana frate julan. Remember in region sing region understand in region jud. Wara ing form of rangamela jud. Ini kambran rules and forms. Rule is anila rules and the form is simple present tense. So use singular verbs with third person singular. Use singular verbs with third person singular. Dramatic and kesadafa warrenta ani he she it warrenta aniti esit double at es esit double at. He rides. He rides. Okay, esit double at. He doesn't. She cooks. She cooks the natural acid double romantic and the set of our time. He, she, it, it jumps, it does, another children. Yomo, I will use it. No, acid double romantic and the set of our time. It is wise double. Yo, I will use it. Most it double. If I can have, I write, I read, I play, I do. You play, you swim, you play season. Okay, you play, you swim,
they do jen. We write jennu jechudha. Inni kan birani if the verb ends in consonant y, change y into I at es with a singular subject. Astimo verb kenya yo y randume I es tidabalachu. Fakenya fi fly, flies, hurry, hurries, try, tries, fry, fries. Okay? Yo y randume IES tijjira jechudha. And as keessatti gaa inni kan biraani verbi keenya immoo yoo s dhaan dhume ch dhaan dhume sh dhaan yoo dhume add es to the verb es itti dabalaa jechuudha. For example, wash, washes, washes, teach, teaches, pass, passes. Asitti gaa es goonaa jechuudhaani. Yoo verbi keenya s ta'e ch ta'e sh yoo ta'e es itti dabalaa jechuudha. Inni kan biraani the form of simple present tense. Formii isaanii ilaallame. Ingiliffa keessatti sentensii sadiitu jiru. Isaanis hima sadiitu jiru. Hima affirmaatiifi, hima negatiifi questionii sadiitu jirudha. Hima affirmaatiifi waama qabdu tokko. Fakkeenyaaf I have qabdaa jechuudha. Inni negative immoo waan hin qabne tokko I don't have hin qabu jechuudha. Don't gashinaa jechuudha negative keessatti. Question immoo hima gaaffii sanatti jennudha jechuudha. Have I qabaan? So as keessatti I have qaba. You have ati qabda. He has inni qaba. They have isaan qabu. So yoo hin qabdan ta'e immoo wanta sanaa negative dha jechuudha. You don't have hin qabdu. He doesn't have hin qabu. They don't have isaan hin qabani. So ima question jennu immoo subjectii keenya birooshidha jechuudha. Have isa jedhu jechuudha. Have I ani qaba. Have you ati qabda. Has he inni qaba. Have they isaan qabu kan jedhudha. Guys barnooti keenya irraa kana fakkaata. Gaaffii yookiis yaada yoo qabaatanii koomentii jala kaa'uu dandeessu. Yeroo taanu barnoota taanu walitti deebina. Hangasitti chaanaalii kiyya subscribe, like, share, comment gochuun hin dagatinaa. Nagaan turaa yeroo gaarii qabaadhaa. Bye.